kunooti miira keessaa bahi tasgabbaa'ii taa'e. Kenna. Summee adda hiriyaate gaafa Facebookis jala fudhatamu gaafa hojjan hiriyaatedha miti maal taate gaafa tokkittis jala cufamu si faanaan bu'aa gaafa ta'u si faanaan bu'aa. Kanaafuu amma maal balleessiree waan balleesse qaba maalidha sababni isaa hin jedhe malee wanta narrabse jedhu jecha hamaan hin jedhe heer. Bakka jedhe waan hin taane dubbatinaa sume ani nama cabsu jecha hin taane miira keessaa bahi yookiin bahi deebii takka iyyuu koomentii dubbisi miiraan hinaasaa ishee baasee nafsitu walitti tafa yookaan yaada battu jechuudha. Akkas. Kennaati daangaa darbaa jirta. Sumatu natti dhiyaata walumaa hin daangaa darbaa ta'u of eeggadhu falaas. Walla kireeffata yoo nama haramuu bideessitti kenneen ta'e ati koo carraashuma kalaqaa of goote anarrattuu fi toftii kumarrattuu cal jedhe bakka osoo sin jiradhus. Okay? Nuumeriyoo ta'e jalqaba irratti maatii wal qaraasistanii jalqaba wal barattanii kaza wal barattanii akkas waliin jettanii kaza wal lultanii kaza inni feesbuuka kenna wajjin haasoftu sudaanii shortaa waan ta'eef fuudheera kanaas. Siif deebisa sun isin kan walii. Silamaa inni. Inatti hattuu qabdi akkas itti deemti malee shortaa. Nuumeri nambaa isheeshi. Yoo ishiin didde. Hojiin didde achi samii tollai. Waati nagaa adamatti eegsa fayyaa kee. Wallaahi regaala sujawataa. Akkami dalagaa fuudhanii keenya. Sumaa wallee kaara baara suudaanummaa nama aappii keessa ciisuun nama seete. Suudaanii naan jetti hadha kaleessa araba koo naan jetti wasilaattaan jedhati. Maal isin fakkaate dubbii dubbannu keessatti deemsa deemnu fi gocha goonu jechuun namni tokko beektaa namni amantaa namaa madaalus jira maqaa keenya maqaan namoota baay'eellee arrabsamuu danda'a maqaan keenya arrabsamuu danda'a waan ta'eef kanas bakka dubbii daa'ima hin dubbatin irratti wantoota akkasii haa ta'u natti hin tolu alhamdulillah kanarraa bilisadha waan ta'eef dhaabis ta'u. Hundi ishiituu kan komantii intinisti taatu hundi ishiituu jechuudha kan maka jedhamu feesbuukii keessa ooltudha waan ta'eef uummanni kun immoo maqaadhuma sitti baasaa kan ofii waan hin beekneef jechuudha maqaa keellee haa ta'u kabaja keellee qabachuudha waan hundaa keessuma keetti qabadhu yoo miidhamtee ta'e harbiin kee haa maaliif akka numeen fudhate haa dubbatu bas ollola qabna biloo kan si waliin jaarsa gidduu keenya jira zinnaa keetti dubbatu. Mirga saati meelli mobaayilii miti onne ta'eyyuu fudhateera waan ta'eef mirga saati uzu billahi narraa gadi ba'ii kenna itti baay'ina dubbista. Nuumeerati deebisii ergaddu keedhan baasa. Gandummaadha jedhamaanis. Ani isin sadeenuu gargaridha inni akkasidha haasaa daa'imaa asirratti baatanii haasa'ina. Haasaa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amus ilaalaa haasaa keessan haasa'amus ilaalaa keessatti illee nama sooshaal miidiyaa hin galchinaa jechuudha. Jireenyi dhuunfaa jireenya dhuunfaa kun hin qaba waan ta'eef jechuudha. Jireenya dhuunfaa miti barani badiin qabu wallaahi maaliif bichaa akka fudhate haa dubbatu natti taariin tokko ilaalaa saayibatii. Sila baanoo bin argu badii ofirratti. Anamaanis badii qabu. Ani kilaa ishee sirriisaa waan qabadhe jennaan. Haasa'e walitti hafneerra. Haasa'e. Namni haasa'e. Tumee baraatudha wallaahi keessa. Haasa'e baatee ammaa ta'e. Shibboo. Attuu beeku waa'ee wayye. Itatte waa'ee koo waliin gaddeessu. Baay'ee jettee bilbilaa jirta waan. Miskiina. Hiriyaa kun fakkaattee wallaahi reeqoon. Namni dhugaa dubbachuus jalqabee marraa koo qabu. Maaliif namichi kun akka feesbuuka koo fudhatee haa dubbatu jetteetti bilbilti. Ammoo maaliif baame kan na dhibu wallaahi azeemu.
Namni sun lola qabaate lola takka hin qabu cal jedhee akkaawuntii koo fudhatee achi kutte. Numeera akkaawuntii koo naa deebisii jedheen itti dubbadhee mooda. Maal jedhee wallaahi guyyaa kana nan oolchinaan feesbuuk akka uffatti naannessinee jedhe. Gaafa inni qomee rakkoo qabaa feesbuukni koo godhee dileenta godhee gaafa inni banuu akkaawuntii isaanaa ba'e. Ayinni itti jijjiirra jechuudha kun malee. Sijjaqab hattuu yeroo hundayyuu bara siidaan qabdu. Sinigalee shulluqii malee oduu dhugaa qabaate hin dubbata dhufee. Kanaaf kennaanani baanagee wajji wanti nu dubbisu dalga. Fuusa alfata baay'isawee oduu dhugumaan haqa qabaate kennaan irratti janajjattee bara jedhee sagalee banee nama dhageechisa tureyyuu ishiin akkana nagoote bara jedhayyuu garuu hin qabu kamaal godharee deebiin hin jiru ka wallaahi waan ittiin nagaafatu hin qabu ani yeroo hunda waan dhugaa qabu jennaan yoomillee dhugaan nan qaanfachiisu warra hattuu akkasitti fiigee deema malee osoo dhugaa qabaate ni dubbata ture amma lafuun dura dhufee dubbata ture. Maal jalaatu barbaachise ijoollee dhirsee miti. Inaariin hidhiisi bareedduu kooti. Dalagaan egaa buloo baay'ee bareedduu. Sibira akkam dalagaan? jedhee jechuudha itti ergee atummoo akka dhugaatii jedhuusuudhaaf duubatti kaasaa jechuudha. Miira keenya barbaachisu maaliif jennaan haaruu tasgabbii barbaachisa wantoonni jechuudha. Summii nama godheetu jechuudha. Yaa gooti jedhee natti dhiyaatti jedhee jira kanaaf ati tasgabbaa inaarinaa akka kanatti galman gaamu buskutatiyya kennishaatiyya mucheetiyya uf akkam dasna mettoo xoontootiyya wanti mistira hani qabu hin jiru alhamdulillah ni dubartummaatii of kabachiisee nama wajjin haasawuu naasee jaalala yoo ta'e immoo aadii anis akka aadee anis irratti janajjane odoo dhuga mee maammee wajjin kanaasofne sagalee koos tasaas bane andiira odoo dhiira taatee immoo wanti kijiba fuutee hin baatu ture bar haqqiif qalbii baata malee. Ani miira kana ta'e ammoo miira keessa dhiirummaa waan ture uffatanii fi nuti dhiirummaa sammuudha. Dhiirummaa nu sammuudha. Ani kagee waan gadi ba'ee iyyee nama boochifadheen boosisu bara. Dhugaasi na boochise malee dhugaan na boochise malee kijibaa bitakkas dhugaan na boochise ati immoo kijibaas wanta sirriisan waan hin qabne jennaan hin miliqaa jechuudha. Namni biyya ajandaa barbaadu isin keessan. Amma inaara hirtaa. Harummaan itti baramne dhuftee taayee hajii dubbadhu jettanii ani dhugaan dubbatan miira keessaa bahe. Kanaaf namni nu gidduu jiraanii ani eenyuma jidduu kanatti miidhufee miti erga dhugaa dubbadhu jettanii rakkoon isin lamaan jidduu iyyuu hin jira garuu waan hunda sooshaal miidiyaa irratti dubbatuma jedhee kana cal jedhee akka qoosatiitti isin jala jijjiiraa jiraachuudha. Siif garee anaan mari'atanii miidiyaatti social media ini akhirnya dia siarke miti itu siarke relasi jadi miti masih kebanyakan orang masih nama yang terjemah dari kelas bakal dia dah dua kana bukan blog kana bukan di social media nabi kita barat ya udah sih kebanyakan kan mereka baca kayak kabanyakan siarke dah kok boleh citi ya wal si aman dan
isin daa'ima waggaa kudhanii gadi Ati miira kan gabbooftee gaafate ishii na gaafata addi si dura bashee keessa gale maali akkasitti. afaan oromooti barkuu jecha biraa taa'ee dubbadhu sababii na dubbatteef lola keessan biluukan godhee kennaanis leenji asirratti bichaadha. Maaloo maal keessan naafisni itti ergee miti itti si ergee miti akka kabajaa maaliif irraa naaf godhinan. Dubbiin ulfaattu. Amma gaalaa kiu jettuun amma himi haasa'i. Rakkoon kan waan amma wallahi ati amala kooni beekta baay'ee ani babakkeessoo akkana sanaa ta'u isa jirri san bas qabus dhabaaddes wanta waan namni mannaan jedhamu namilla namni dhugaa kooti yoo na jaalate okay malee ani maaluu namni maanu nama jiraatu ani kuje nama kabaju nama bakkan qaba malee nama sodaatu laa. Atama miira keessaa bahi mucaa miira keessaa bahi. Ani miira keessan durbaatu miira keessa dagalchaani fayyaa kiyya. Please miira keessaa bahi. Miira keessaa bahi kan jedhu maaltu miira keessa dagalchan jedhe baran. Aari miira jedhama miirri waa iddooti. Rakkoon kee maali? Ati rakkoon kee maali lola qabnaa feesbuuk hodharaan wallahi guyyaa kana na tolchina feesbuuk kee fudhanne kan jette maayini kabajaanii hodhaa si gaafadhe wasaapidhaan si gaafadhe maayini sababbina isa dubbadhatu sababbinatti narraa fudhattee fudhanne jette kakatteef kan bichaa dubbadhu hayyee ani miira keessan jiru wallahi ana dhugaatu na gugaa bar